Rakkoo hundaafan آمين rabbi nu haa godhu. آمين Bismillaahi ummata آمين keenya ka hidhaa jiru hidhaa rabbi nu haa baasu. آمين Habiyya keeysaa hoggayyuu آمين gamanumachi deemu aboo rizqii babal'oo asin dukkannee yoo lagaa bishaanii ni أنا جالجزء نما خنا وللرا عقلي خناف وللرا بيكم خناف وللرا فكرة ديري سي عادة ديرا خناف أكثر تجاه عادة ديرا خنّي في كثرتي دورة هنجاكولي أثرتي ولترو كابوداف يسألني أكثر بتي عادة أمور أكثر ربي أقوله في آمين جهتين كرداف أكثر بتي سانا أنغفي علماء تيجي هندا warra asitti rakkoon balayyeen isaanii yaachiftee asitti ummata keenya rakkoo jiru saniif rabbitti waatuudhaaf asitti ol ga'e kana hundaa'u akkasumatti tarkaanfii isaanii tarkaanfatanii ganda adda addaatirraa biyya aanaa adda addaatirraa warra dhufe kanallee tarkaanfii isaanii tadiliirraa buuftu rabbi haa godhuufi آمين tadarajaallee ol fuutuuf rabbi haa godhuufi آمين akkasitti balayyeen keenya kana rabbi haa daamurraa isaanii rabbi haa godhu. آمين Warra hidhaa keenya jiru rabbi nu haa baasu. آمين Rabbi nu haa baasu. آمين Warra hidhaa jiru rabbi nu haa baasu. آمين Jabeenya isaatiin. آمين Guddina isaatiin. آمين Rabbiin Nabiyyillaah Ibraahiim alayhi salaatu wassalaam ibidda keessaa baase rabbi nu haa baasu. آمين Rabbiin Nabiyyillaah Yunus akkasumatti garaa halluudhaa keessaa baase hidhaa keessaa rabbi nu haa baasu. آمين Rabbiin Nabiyyillaah Yusuf alayhi salaatu wassalaam hidhaa keessa bidaashitti amma torba eega taa'ee booda baase rabbi nu haa baasu. آمين akkasumatti rabbi nu haa dirmatu. آمين Rabbi nu haa dirmatu. آمين Yaa Rabbi nu dirmatu. آمين Yaa Rabbi nu dirmatu. آمين Yaa Rabbi kadhaa ta'inaa yaa Rabbi nu qeebali. آمين Yaa Rabbi jabeenya keetiin nu qeebali. آمين Yaa Rabbi guddina keetiin nu qeebali. آمين Yaa Rabbi arjummaa keetiin nu qeebali. آمين Yaa Rabbi ijoollee tana nu baasi. آمين Yaa Rabbi ijoollee hidhaa jirtan hidhaa nu baasi. آمين Yaa Rabbi ijoollee tana hidhaa nu baasi. آمين Yaa Rabbi warra haraa jirus haraa yaa'u jirus nagaan hajees nagaan nu godhi haraachi deemullee hanna nagaan nu deebisi rakkoo odoo rakkoo keessa galee nagaan nu deebisi biyya keessa jirullee asumatti imaana kanniifi dalagaa mijjeesiifi yaa Rabbi asumatti jiruu gaarii keessa nu jiraachisi. آمين آمين Jiruu gaarii keessa nu jiraachisi. آمين Akkasitti ummata keenya biyyoota adda addaa keessa jiru rakkoo jiru hunda kan hojii silaa isa irraa amaltu argatan hunda hojii isaanii rabbi haa tolchu. Warra Ameerikaa keessa jirus warra addunyaa keessa jiru hunda hojii isaanii rabbi haa tolchu. آمين Rabbi haa tolchu. Hidhaa jiru rabbi nu haa baasu. آمين Kan dalagachuu jiru kan dalagaa isaanii fiyyaa isaanii dhorkatanii rakkoo keessa jirullee rabbiin qalbii isaanii laaffisee haqa isaanii rabbi haa baasu. آمين Akkasumatti hidhaa rabbi nu haa baasu. آمين Qalbiin makluuqa harka haaliqaa keessa jirti. Mootummaa isaanii saniif qalbii isaanii laaffisee rabbi harka haa baasu. آمين Akkasumatti habakkayyuutu laaffisee bakka hundaa'uu rabbiin laaftuudha rabbi nu haa baasu. آمين Yaadaa muraata keenya rabbi nu haa guutu. آمين Yaadaa muraata keenya rabbi nu haa guutu. آمين Namni waa tokkoo miti walumarraa afaan beekaa anis hangumaan beeku afaanumaan beekuuniin kadhadhaa akkumaan beekuuttiin kadhadhaa. Rabbiin من المتقين صلاته rabbi kasir rabbi nurraa haa qeebalu karaa teenya rabbi nurraa haa qeebalu. آمين Rabbi nurraa haa qeebalu. آمين Niyyaa teenya arga yaa rabbiin itti kadhanneet rabbi nu haa qeebalu. آمين Itti kadhanneet rabbi nu haa qeebalu. Amiin. Ishee kooddeen teenya hundee ilaa kalee irraa haaftee ilaa irra jidduu kadhatte rabbi nu haa qeebalu. آمين Akkasumatti nurraa haaftees takhanneet rabbi nu haa qeebalu. Amiin. Nurraa haaftellee rabbi nutti haa guutu. آمين Akkasitti jiruu gaarii rabbi nu haa jiraachisu. Amiin. Haatimaa rabbi nu haa tolchu. Amiin. Jiruu ilminnaa rabbi nu haa jiraachisu. آمين Du'a imaana rabbi nu haa geessu. Amiin. Haatimaa rabbi nu haa tolchu. Amiin. Sakaraatul mawti rabbi nu haa laaffisu. Amiin. Gaafii qabdii rabbi nu haa laaffisu. آمين Rifaatuu guyyaa qabdiidhaa baanuutillee rabbi nu haa laaffisu. آمين Qorannaa dirree qiyaama rabbi nu haa laaffisu. آمين Dintila jahannama rakkaan kaasu rabbi nu haa dabarsu. Amiin. Abdii nabii nahayya alayhi salaatu wassalaam rabbi nu haa baasu. Biddarraa nagaya nu baasee jannata rabbi nu haa hannu. Amiin. Amiin amiin. Amiin. Subhaana rabbika. يا كريم يا الله بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا طول الله عمركم आइए इद्मानु का एरर देवने इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कॉपिलिंग की किताब भी जबादा ओबले इंशाल्लाह कॉपिलिंग की किताब भी जबादा ओसो शेन खैना शेख जमाल लोनी जने बोदा उस्ताद इरसा दुआ असरा पुरानी
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama tim Imam Ahmad juolna ke Abu Sabraddin tim Imam Ahmad nama juolna ke jira namni sani olna ke me. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Ayah wabarakatuh. siapa tuh Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagana gande bitan Syekh Jamal. Bagana gamme dani du'aayi aamin isin jettanis hunda rabbi isinii haa qeebalu warra saffii takkaan akkasitti tarree taa'uudha jirtan mana tokko keessa ka taa'uudha jirtan sheeka keenya Sheekh Muhammad Tawfiq akkasuma Abu Sabrattiin Hamza Sheekh Jaabir haroo eenyummaas qalbeeysa maashaallah asli hunda teenya keenya asliin waa tolchu sheebsan dhufe ibsaa dhuge maashaallah jazakumullahu khairan jecha amma takka akkina naan jedhan mana keessa nutis tasaanii ni feenaa isaanummaan teenya qofa aamiin hin je'anii achi bahii bira dhaqiitii ka'ii fuuldura dhaqi guuza hanganaan isinii as kannee je'iiniiti achi booda tasaanii dhaggeeffannaa jedhanii amma takka isiniif achi deebifnaa jechuudha. Achi booda kaatimaa irratti xumura irratti isiniif hin deebisa amma takka taraa isiniif hin gallakkisa. Tim Imam Ahmad olna ke. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Jamal Haji barakallahu fika. Arraga galano Syekh kadi wali abdinu fidde. Bardu bi rawa atijija to gaba suma ziya dinurra ke shoballa akabanne de mali baldi do berne jirkan je tawdi jira heddu ulfadu heddu wala domi Syekh wali kamte wala ma guddo dana inuma dubbe jaay ba agarre wala Syekh heddu khado khate yejo khabu sila media diro unda wasbahu kaban warroot hikmaa keessa gadho khate jirto baadiyaa maqaddada keessa khado khate jiru waytu asira no mulate jira ulama intenya simbane hawasati asimbane waan kan irratti dalaguu qabna sheekan keenya as bahuu qaban ilmii meeqaa dhokatee jira hayyummaa meeqaatu dhokatee jira as bahuu qabdi hayyummaan dilli kun walolooleen reefu akkasi qaraamuu turte sun akka bifa walolootiin ilmii akkasi ganna qabuu turte ho'itii akkasi ganna qabuu turte suni hagam takka ulamaa'in teenya hayyummaa qabdi hagam takka ulamaa'in teenya beekumsa qabdi akkasuma hojii akka awwaanamtee jirtu jechuudha rabbiin miskiinummaa fi gartee waan adda addaa ta'u ulamaa'in keenya jedhu isumallee rabbi dhabumaa haa godhu wallaahi hedduu gammannee du'aa'ii ulamaa'in keenya rabbiin nu haa qeebalu isi warra waan garata taafatanillee warra waan jalqaba yaada kana eegalirree warra kana duratti jirullee hundaa'u rabbi hamil keessu wanni waliin nu qabe rakkina irra gartee uummata keenya kana qaama keenya tokko hidhaa jiru kanaatu waliin nu fide ulamaa'ii keenya dura du'aa isaan godhan kan rabbiin nu haa qeebalu hunda ka jala aamin jechaa jiru kanaas rabbiin nu haa qeebalu furmaata uummata kanaa rabbii yeroo gabaabdu keessatti argisee rabbiin hunda keenyaa nu haa gammachiisu jecha imilmaan ulamaa'ii keenyaa kana rabbiin gartee gara gammachuutti rabbiin nu haa deebisu hundi keessan duuba gartee kakaleerraa eegaltanii du'aa'ii godhaa jirtan akkasuma ammallee gartee ammallee qaadadhaa bulanii ulamaa'in ta'ee du'aa godhaa jirtu kana hunda rabbiin nu haa dhagahu warra asirraa gartee duuba waan kana qindeesses haa ta'u waan kana keessatti taaptaa godhe haa ta'u kasheer godhe haa ta'u hunda rabbi hunda keenya rabbi nu milkeesse qaama keenya gartee duuba hidhaa jiru kana rabbi furmaata kana yeroo gabaabduu keessatti argite furmaata illee furmaata waaraa furmaata gartee duuba itti fufinsa qabu rakkoota gara siyaasaatiin taatu rakkoon tun gartee namtolchee taatu wanni kana uumamaatiin taatu waan hundaa rakkoo kana rabbiitu gartee furmaata kana harkaa qabu hunda siidhaatu gara hundaan rabbi furmaata kana furmaata waaraa uummata keenya kana rabbi haa fidu yeroo hunda biyya keenya kana biyyatti namni deemee dargatu malee biyya nama irraa gabbaqatu kan humniti silaa biyya ijaartu dargaggoon duba gartee silaa biyyaan dhaabbattu yeroo gartee biyya keessa gaffacaatu keessatti biyya keenya keessatti humniti silaa gartee biyya misooma biyya guddiftu barattee biyya gartee biyyaan dhaabbattu yookaan biyya ijaartu biyya irraa gaffacoo kana rabbiin ni danda'a yeroo kana keessatti arrumatti gartee rabbiin nurraa haa dhaabu kana biyyaa deebuu qilleensa gara biyya fi deebuu kana rabbiin nu haa deebisu gahee biyya namaa keessa yaatanii biyya namaa keessatti tuffatamtanii biyya namaa keessatti gartee duba hammaamanii quufe biyya namaa keessatti tuffatamuun kun isiniif ni gira biyya keessatti deebi'aa rabbiin nu haa jiru biyya teenya taan gartee duba biyya namaa keessa oguu deemnee ilaallu biyyi namaa kun sahara hin roobu faadha akkanuma wajjin namni kun raahuma keessa jiraata biyya keenya keessa kan akkasin roobu kam ijji sidhaa yoo jaallalte magariisa bareeddu sanii barakaatan rabbiin irraa fuudhee duba namni gartee sadarkaa waan nyaatu dhabuutti hedduu takka gartee waa hedduu takka nama dhagayama namni kun keessa oguu biyya irraa bee waa hedduu argaa biyya keenya sana akkuma qilleensi kasi bareechi biyyi teenya biyya addunyaa kanarraa biyyi mukayyafa yookiin yeroo qabbanaatiif yeroo qorraatiif namni naguma rabbi wabbeetti galu bar biyya keenya sani biyya namaatti gaafa qorraa gaafa qabbanaa namni akkatti jiraatu nuuhee kanaas dhufa jechuudha. Kanaaf duuba biyya keenya akkuma qilleensa bareedaa kan kanneef akkuma lafa bareedduu seera nu uume rabbiin barakaa tanatti nu haa buusu. Rabbiin danda'a akkuma gartee rooba samii irratti roobsu kana barakaa rabbitti nu haa roobsu uummata keenya zulmii gartee wal miidhuu kana gubbaa gara mootummaatiin tahee hawaasni wal miidhuun tahee zulmii kanaan rabbi gartee zulmiidhaan nu fageessee barakaa biyya teenyatti deebisee
hawaasa keenya kabiyyarraa bahee gammachuu rabbiin nu hagalchu. Xiqqaa guddaa keenya dargaggoo keenya qarree teenya qeeroo teenya hunda isaaniitu milkiidhaan kara biyya isaanii deebi'anii biyya isaanii misoomsuu biyya isaanii guddisuu kara barnootaatti deemuu malee namni baratee biyya fi bulchuu malee yaada biyya kanaan gartee jijjiiraa malee biyya namaatiin deemaa kan hawaasa keenya keessa rabbi haa baasu dargaggoota keenya keessa rabbi haa baasu ulamaa'ii teenya duba gartee du'aa isaan godhatan rabbiin nu haa qeebalu wallahi irra hedduu gammanne ulamaan akka wal dhaabbattee waan ajaa'ibaa takkaa gartee dhiyaate shee jamal keenya hedduu galatoofi jazaakallahu khairan rabbiin umrii si haa dheereessu ammallee waan akkanaa kana ulamaa'in akkatti waan mudurallee waliin jenne san akkasii ulamaa'in as dhihaachuu qabdii as bahuu qabdii hawaasitti as bahuu qabdii irratti dalagamuu qabaa hawaasni keessa ulamaa'in keenya baadiyyaa keessa dhokatanii jiran waamee ilmii meeqa baadiyyaa keessa jirtu kana hawaasni kun akka irraa fayyadamuuf as bahuu qabanii waa hedduu tosee isaan namaa mul'ata. Laffaatiin wanti duraan jenne san mul'ataa jirti maasha Allah hedduun irraa gammadeen baarakallahu fi jazaakallahu khairan agaruma yanna guyyaa irraan tanaa kun guyyuma gartee safaratu jirru rabbiin duraa haqee waluu wanta keenya jazaakallahu khairan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jecha duraan dursee yaada bareedaa shayni keenya Sheekh Muhammad Tawfiq kanne yaada isin kanne tan kana irratti wanni nin jechuu barbaade dhugaadha wanni waliin haasoyne ulamaa teenya akka as baafnu namoota wanni jala jiru biyyeen irratti deebite kabaadiyyaa keessa jiru kadhokate hunda akka as baafnu irratti haasoyne arrammoo sunnaa tana namni karaa naa godhee harka kanaafi kana naqabee bifa tanaan nu gargaare kana hedduu if keessaa baatanii du'aayii gootanii obboleessa keenya Sabraddiinii fi akkasuma ammaas haroodhaa jechuudha. Sababa kaleerraa eegalamtee kalee galgala sagantaarra bullee guyyaa kanarra oollee ilaa hanga ammaatti ilaa hanga baruutitti sagantaa tana waan isiidhaa barbaachisu hunda cufanii rabbiin hamtuu isaanii irraa haa cufu rabbi haa mul'isu sababa isaaniitiin as mul'isanii ani ergannoo isaaniitii takka isinii muudhaan barbaadee takka talamaffaadhaa ulamaa'iin tun bakka sadiitti na dura bakka lama duruuf harcaate hangi tokko kalee galgala dadhabaniiti asuun dhufne harcaan jechuudha guyyaa hayyama nu gaafatanii aboo bakkumaan ciisuu inni dadhabe du'aa isinii godha rabbii jaa hayyama nu hannaa jee warra hafee turre guddaa takka warra eega dhufe booda ammas sa'aan lakkachi deemnu nama galgalaa afaan neetwoorkiin fi shabaqaan hedduu nu dararee firraa hayyama nu godha jee ija booyaatiin firraa gallakkifne hangi kuni sulusa waan guyyaa kaleedhaatii fi dhiyootan hundi wajji jirru hengean jechuudha hammi kun inshallah ijaas daara wal baafne gurraas daara wal baafne itti fufnaa isinis akkasumatti warroota isaanii maqaa maali waan kana godhuudhaaf sababa ta'e gune fennu maashaallah ni yaada gaamma ulii anis waan akkanaa takka as baasuudhaaf sababaan taa'enneef ganaaf duubaan wal dubbifne waa hedduudhaa jira ulamaa teenya wal bira bakkatti dheeyne irraa fuudhuudhaa jira hamma beekame kana qofaa miti warra ijji isin boochuu jira warra guyyumaa du'ayyoon fi dhageessan uleedhaan isin nu dhuysuudhaan teenye jira osoo isin maal eederiiti yeroo teknooloojii tanaan hayyuun abaluusan hayyuun akkasiisan addunyaa tanarraa deemeettanii nun dhiiftanii jechuu akkammoo akkisu waliin hin geenye osoo nifichi waliin hin geenye hadaraa walii himne hayyoota keessanii jira gaara mul'ataa kana keessa jiranii dhiiraa jira dubartoota haawwanii jira warra oborraa tanaa jira waan hunda gaawwan lakkoofneef hinnuu miti jalaa fi gubbaadhaa jira namoota amma warra kagalgala kana Sheekh Abdurrashiid kagalgala kana waan hidhaan isinii oofe afaan arabiidhaatiin labsii baase tafsiira Sheekh Muusaa su'aalaadha mujallada 30 katabii harka isaatiin barreesse mee tokko naafiti tokkicha kana juuzii 30 jechuun juuzii 30 afaan oromoodhaa deebisee afaan oromoo kana ammaas osoo kompiitaraan qabu namni kun meeshaa ammayyaadhaa osoo niif hin fayyadamin harkaan quraanaas katabee galgala kana yoo niif hin quraana buusee bar quraana kana hamma silaa katabdu kunoo quraanni ni jira kana buufattee silaa kana kooppii godhattee hiikaa godhattaa hoggaaniif hin jeenni ajaa'ibi quraanaas katabee akkana katabee akkanatti harkaa qaba seenaa isaa dubbachuudhaaf nin dandahini malee nin qaqqabini malee harkaa laal arga waan hidhaas afaanuma waan hidhaatiin barreesse quraanaas harkumaan barreesse
قرآن أصل عربي أركان بريس Imam Rashad Hafiz. شيخ محمد رشاد يوني فيديو نوتيس هافني جيت شيء ني خينيا ما أكنتي أنا أكنن در كمامي كلامه Allahu Akbar. قرآن أصل أما إذن ديري سورة ما أكنك كتبه لال بفتنان أكنت تفسيره لال وانا مس جوزي صدو مكانا وان إسنا جايب زيسو خيسا Oromoo irratti kitaaba 27 jedhe. أفان أرومو رتي كتاب ديدمي بتربة بالرئيس الله أكبر كتاب ديدمي بتربة نموت كنا كنا ددوينة Mee Sheikh Jamal waan ajaa'ibaati nu dhageessiftan wallahi waan addaati. Harkaani Arabiis barreessee zamana nuti jirti harkaan Arabiis barreessee afaan Oromootis harkaan barreesse. إيه Allahu Akbar. Allahu لا Akbar. القرآن دي كنا كتبته قرآن كنا يفيف كتبه كلام كتبه لا Dabar waa'ee duuta akka jira. Kanaaf ulamaa'ee fi jalbaanii kitaabni isaa illee maxxanfamuu qaba. Kitaabni isaa illee addunyaa irra ooluu qaba. Waa'ee duuta akka jira wanni akkanatti Kitaaban lallabu. amma shayni barreesse kana yoo rabbi jee proogiraama godhanneetiti akka carataatiin bitamuu qaba kitaabni kun. Kitaabni inni barreesse harkaan barreesse kun. Lakki. Kan kompiitaraan yoo rabbi jee kompiitara barbaannaan shayni waan ittiin barreessuu fi kompiitaraa fi waan piriintara ni goonaaf inshaallah. Shakkii takkaan maletti. الله Kitaabni kun carataadhaan bitama. إيه Carataan bitamuu qaba tokkichi. akkasi wanni nin jechuu barbaade wanni daleynu hawaasa keenya keessatti kheyriin daleynu fi hawaasni nuti as baafnu isiyyooni fi ambaasii keenya nuu taatan dippiloomaasota keenya warra nuuf achi jiru taatan nuti yoonii fi kaasii yoonii fi ergannoo taanee akkasi harka bitaa fi mirga ol qabnee deemnee barahaa keessaa namoota wallaahi boochuu jira oggoon fi inni haasa'e nama silaa waan inni haasa'u qalamaan katabuun qisaasa silaanii fi dahabaan katabee lubbuun siyattu hundaatiitu hayyoomenni biyya teenya keessa jira wanni ta duraan duraate rabbiin hayyummaa nuu maali tokkummaa nuu kannee nagee nuu kannee waliin akkasi gartee gaa wal nu jaalachiisee akka gammaddan wanni har'a dalagamee waan guddoodha jechuudhaan isiniin jechuu barbaade akkasiinuu sheekkan viidiyoo booda maali baruu fi kanatti yuutuub irratti arguudhaaf teessan yeroo laaqana nyaatan yeroo du'aayii godhan majlisa sheeka keenya shee Muusaa su'aalaa sanitti jechuu irra guddaan ogguun fi dadhaban gariin achin nurra hafe kun galgala kana Ono sheeka namni tokko dhagay Sheikh Jamal dhagay namni tokko asuma jala sheekaatu kompiitara ajaa'ibaa bitaa jechuun jira asuma jala saayiba kiyyaniin beeka. الله أكبر Ajaa'iba. kompiitara ni bita Allahu akbar Kompiitara ajaa'ibaatiin bitaaf jee namni tokko saayiba kiyyaas jala jira naaf tolii jaaniini du'aayi qacalloon naa godhaa fi nama ajaa'ibaati wallaahi. eenyu itti dhufa gaa maama rawufi itti dhufa moo sheeyyaasiin ko halkan irraa buudiddanii guyyaa mubuudiddanii maal jegaa osiin beeka akkasi amma kana gaa dhiifama naa godhaadha maaliif wal nu barsiisuudhaaf jechaadhaan jidduu godhe walumaan bulla insha Allahu taala kana gaabo Barakallahu fiikum. Allahu Akbar. الله أكبر Masha Allah gaa kheyriin akkumatti huftee jirti. Akka qaallechi jee halkarrafuu diddanii guyyaa muguu diddanii alaamaa warra jannataa fiddanii. Halkarrafuu diddanii guyyaa muguu diddanii alaamaa warra jannataa fiddanii. Akkasii obboleessa keenya ha kompiitaraan bita jee sammuu isaa kompiitara rabbi haa godhu. آمين ilmaan isaa ilmaan akka Imaam Muhammad rabbi haa godhu. Akka Imaam Bukhaarii rabbi haa hannuuf. Kheyraata addunyaarraa akka Abdurrahmaan bin Awfi kheyrii hunda dalagu rabbi haa godhu. آمين
Abdurrahman bin Auf Rabbi haqad namni oguu khayrii dhagehe ana jawhuni heddu nama gammachiisa akkanni quba baaset toltuun duniyaa akhiraa hundi qubatti habaaf tadho khotte hundi hamullato abo abija sa'an baramalal sa'ana murafe rabbi subhanahu wa ta'ala sami ad-dunya gabuye eenyuuna hadata jani hadanna يا رب رزقي في دي مننا لقيفي يا رب رزقي في دي شنا لقيفي تدرانا فان دبدل افان اتنا قديفي تدرانا فان دبدل افان اتنا قديفي نتيخنا لي وليتي وانكم نتقى وليتي نتيخنا لي وليتي وانكم نتقى وليتي اسنركا خاي ربين رزقي تبيا وليتي Amin. Aboris kita gamanuma pirintarri tokkonin dhufa jeeqa biga pirintara wattiin gartee barreessan. Pirintarrinis matta bodu fe. Yeroo takkame. Assalamualaikum. Shayni gana harkaan katabu. Assalamualaikum. Duranuna taate durirralle ammana gayya durirralle Arana gaya. Rasulallah ya gobana baate amrin tante duranuna taate durirralle ammana gayya abo khabirin tara fides abo fe amte tehadu abo birrisat tehadu wallahi warra firdausi kaysa walin birris rabbi sinaqat ha kompitara khabirin tara abo wani sin takkan arkin tatakkan dagayni rabbi sinaqamachi abo rizqi afa jala fude afani sini ha khay amin ya rabbi amin amin ya rabbi amin olji etuman se khadda gaje ma fi waswasa olji etuman se khadda gaje ma fi waswasa isinarka khay rabbi dini dunya maftasa isinarka khay rabbi ديني دنيا مفتاس قل في دينك دي ربي سنركا هاي آمين رزقي هندي سنركا هاي آمين اي والله أكجان يا ربي يوسيتك با تبرو أنكبو تبرو دكا قدام مسلمان على كويسي دولار في يورو رزقي ربي تروب سكجركا هرورو أبو رحمن سنيارو بسم الله آمين يا ربي أوصيتك با تبرو أنكبو تبرو تكا قدا أرمونا لكويسي دولار في يورو رزقي ربي تروب سكجركا هرورو أبو تكجركا روبا رحماني سنتي هاروب وآمين جي ما شاء الله أستاذ خينيا قالي في جالة ما شيخ أستاذ إبساني نورو في وما شاء الله الله أكبر الله أكبر إيجا أردو بنت أداتي فرين ترى أكاسو مكوم بترى تفسيرا شيب ساندو في بي شيب ساوان جو أنامتي دبي أكنمي أوفتون التنسينو جمال هاجي سنتو رجل اتفوفا أنامتي نمو في مفاتشيسو متى دبي أكنمي أوفتو أدم كنتو نمو في مفاتشيسو تاتفوفا ككنر ناتا انجرو ما شاء الله جا أبليان كينيا خوني هدو نقام مجيسن تفسير القرآن خان أستاذ نخينيا شيخ نخينيا تفسير الشيخ موسى سؤالا أمتا ميقا تلفان خاسيتا ساني دقيفتني أمتا تربا أنينين بيخا غافني إيقلين بيخا وقا تربا فا قويا إيدا عرفا جوزي بودا جوزي عما خنوفت ايجين اغرسيسي الراق عباتي شيخ موسى سوالا برا بكا شيخ نخينيا مجلس بارسيستي بابلت تلفن وقاتر بحركان كتبن هركسا خيول التا والله توقو جابانا هركسا خنقرق غافا سرنا سيدرو آخي جمال انقران ديبسا أبو صبر الدين إسانا أساجر انقران ديبسا Semangat guddu subhanat. Akasi ما شاء الله أكسي هواسا خينيا ورا
هرماتي بسم الله يا دا مراد ساني ربي هاغوتو بسم الله يا دا مراد ساني ربي هاغوتو تنين اين ربي هاخنو تنين اين ربي هاخنو تنين بين ربي هاخنو تدرانا فان دبدهم دافان ابتهاغنو آمين يا ربي آمين بسم الله آمين يا ربي آمين مال أستاذ एक सिगा मिल्की मिल्कोइते मिल्कोइते أستاذ جرار आगे जाने वीडियो वाला मिल्कोइते अब बिस्मिल्लाह जरा खाना रब्बी नु आमिल के أستاذ हमदा अब अंदर भी ना मोबाइल का أستاذ हमदा dubbaddu asli أنا nama Qur'aan hadiisa afaan Oromooti afaan Arabaan barreesse isaanii mobaayilii isaanii mobaayilii akkam qaban laaluu fedha. Allahu akbar asliinis anis nan dabrini mobaayila isaa laaleetiin irraa jijjiireechu jira aboo asli mee sheekha mobaayila isaa fida Allah aboo abbaa wallahi miskiinaati ما شاء الله ما شاء الله Allahu akbar Allahu akbar. Du'aayin agora silkii bareeda anatu asirraa ergaaf. الله Ha isaan gizee hunda galti rabbi itti rabbe. ما شاء الله ما شاء الله Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sheekha du'aa irra darbaaf asli Oromooti so du'aa irra silkii ajaa'ibaa naaf bitaaf jee silkii bareeddu galgala kana silkii haasoyne bakka nuti haasoyne san nabiratti as deemeeti yeroodhaan an bilbila hiyyabanee bar quraana kana sheekha bakka silaa katabdu laal kun hojeetiin garsiisee quraana kana koopbii godhatteeti achi booda afaanuma Oromoo katabde malee quraana 30 kana katabuu sin feesisuu yennaan qalbii cabsee silaan ibin silkii tana harkadhee jee rabbiin akka qalbiin irraan آمين أصلي ما شاء الله الله أكبر الله أكبر أصلي ديني نوبة نمتي تربي خرتني بكيو ركبا خربي هركني ملكاوا وانت كان هركني ملكاوا وانت كان هركني أصلي ربي عامل كيش آمين قرآناني ها قرآنان أدي الفتوف موبايلي بريدانا بتجاني أبو أصلي دين الإسلام سنانو ستة هند رب اتهاقل بسم الله اتهاقل أبو آمين جي حسا ونيسي آمين جي بسم الله ربي هاتو أمتامي أمر ربي هاتو هركر ربي هادي بيسو أبو أنجالتني ربي والاتهابا يا رب رزقي فدي مننا نقيفي يا رب رزقي فدي مننا نقيفي تدرانا فان نبتلي أفان اتنا قنيفي تدرانا فان نبتلي أفان اتنا قنيفي نتيخنا لي وليتي وانكم نتقى وليتي نتيخنا لي وليتي وانكم نتقى وليتي إسن أركا خاي ربين رزقي تبيا وليتي أبو رزقي بيان أدى ربي آخنو غاري ربي آخنو تتكان أركي ربي آخنو ودو تكاولين أركين خوالين بين أركارت موبايلا akkasuma koompitara piriintara if qaban obboleeyyan keenya kun rabbii faa qabuuf lakki sheekha dhaabu na duraan jirjire ammas namni tokko maana dabartii ji'as jala lakkoofsa katabaa jira hay isinna caaltanii jee lakkoofsas jala katabu jira obboleessa keenya tokko ol naa baasa abshir ol baasi Waalaikum salam. Maya City ol nabasi. Si moy. Maya City ol bas. Hai. Maya City ol bas ya Abu Sabraddin. أنا جلا قبوا أول باس معايا يا هافي وفتحون دنيم بتافي يا خانس الله أكبر. هافي
laal gaama warri kas waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh laal warri uffata as bituu feetaniif wanni gootan jara keenya keeysa fi Abu Sabraddiin nuqunnamaa inshaa Allah Sheekh Jamaal irratti wanni sheekhaaf ergamu ergama